Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti waggaa waggaan addunyaa irratti namootni 720,000 ta'an of ajjeesu. Sanuu biyyoota adda addaa keessatti gabaasni qindaa'an hin jiru. Namoota umriin isaanii waggaa 15 haga 29 gidduu jiran keessaa immoo sadarkaa sadaffaatti wanti lubbuu isaanii gaaga'aa jiru rakkoo kana of ajjeesuu. Jechoonni abdii kutannaa ammoo nagee kanaa achi otoon jiraachuu baadhee amma achi maaltu dhufa jedhan agarsiistuuwwan yookaan mallattoowwan namni tokko lubbuu isaa galaafachuu yookaan of ajjeesuu yaadaa jiraachuu akeekanidha. Haa ta'u malee namni hunduu mallattoowwan akkanaa ni agarsiisa jechuu miti. Ammoo namoonni of ajjeesan galmi isaanii du'uu barbaaduu miti. Wanta isaan dhiphisu, wanta isaan rakkise irraa of baafachuudha. Viidiyoo kana keessatti wantoota ijoo namni lubbuu isaa akka balleessu yookaan of ajjeesu kakaasan mallattoolee agarsiisuu danda'u akkasumas fala wantoota ta'an irratti haasofna. Tumsaa Piroofeesaraa Daani'el Tolasaa ispeeshaalistii yaalii dhibee sammuuti. Haala akkamiin sammuun keenya waa'ee of ajjeesuu yaaduu akka eegalu nutti hima. Lubbuu ofii dabarsuu hiikoo isaarraa yoo jalqabne namni tokko du'a fedhee tarkaanfii ofirratti fudhatuun yoo lubbuun isaa darbee of ajjeese yookaan suusaayidii raawwate jenna. Namni si'a tokko tokko fedhii du'aatuu hin qabaatiin tarkaanfii ofirratti fudhatuun du'uu danda'a waan ta'eef. Lubbuu ofii dabarsuun umurii kamittuu raawwachuu danda'a. Garuu umuriitti baay'atu, umuriitti yaratu qaba. Darbee darbee mudachuu danda'a garuu waggaa 15 gaditti kan baratame miti. Waggaa 15 hanga 24 keessatti kan jiran irratti baay'ee baay'ata. Akkasumas gaafa umuriin dabalaa deemu keessattuu waggaa 40 ta'a ol 45 ol immoo amala dabaluu qaba. Qorannooleen akka agarsiisanitti sababni dhibbeentaan 90 namni lubbuu isaa itti galaafatu rakkoo sammuuti yookaan rakkoo fayyaa sammuuti. Namootni amma dura yaalii of ajjeesuu raawwatanii oolfaman yookaan oolan ammoo irra deebiidhaan of ajjeesuuf yaaliin godhan guddaadha. Sababni of ajjeesuu parsantii 90 ol dhibee sammuu wajjin wal qabata. Namoonni of ajjeesan parsantii 90 ol dhibee sammuu tokko yookaan sanaa oliin wal qabata. Kanaaf sababoonni namni ittiin of ajjeesuu danda'an keessaa tokko jeeqamuu fayyaa sammuuti. Inni lammaffaan egaa jeeqamuu sammuu fayyaa keessaa kan akka dipireeshin, skizofreeniyaa, dhibeewwan araadaa wajjin wal qabatan gumaacha guddaadha kan jirri taphatanii. Inni lammaffaan sababoota tun taane saaxil baasota yookaan risk faaktarsa jedhan sana jechuudha. Namoonni kana dur of ajjeesuu yaalanii oolfaman carraan gara fuulduraatti of ajjeesuu isaanii ol ka'aadha. Akkasumas immoo namoonni dhibee qaama keessattuu kan kiroonik ta'ee peenii yookaan dhukkubbii dandamachuu nama rakkisuu wajjin kan wal qabatu namoonni dhukkubbii akkasii soomaatik peen jenna. Kan akkasii kan itti fufiinsaan nama dhukkubu kan yeroo dheeraa namarra turu namoonni qabanis saaxilbamummaan isaanii ol ka'aadha. Akkasumas immoo sooshaal kiraayisis yookaan rakkoo diinagdee fi hawaasummaa keessa darbinus immoo wantoota kanaaf carraan nu saaxiluu isaa ol ka'aadha. Keessattuu gaafa nuti fira baay'ee jaallannu, fira baay'ee nu deeggaru gaafa nu jalaa du'u, jaalallee keenya yookaan haadha manaa keenya yookaan bultiin keenya gaafa diigamu. Kanaaf kan kana fakkaatan gaafa nu mudatanii carraan of ajjeesuudhaaf namni tokko qabu ni dabala. Mallattooleen namni of ajjeesuu yaadu agarsiisuu danda'u maal fa'aadha? Namoonni of ajjeesuudhaaf yaadan yaada isaanii bakka lamatti qoodna. Paasiif toot fi aktiif toot kan jennu jira. Paasiif jechuun ituma naa bari'uu baate, ituma jiraachuu baatanii, ituma rabbina fudhatee fa'a. Hiikni jireenyaa maalii gaafa jedhanii waa'ee du'aa yaadaa jiru garuu karooratti hin baafan. Guyyaa kanatti bakka kanatti karaa kanaan of balleessa kan hin jenne yoo ta'e paasiif jenna. Inni lammaffaan immoo aktiif. Aktiif jechuun bakkaan of ajjeesuun qaba. Guyyaa kanatti bakka kanatti bifa kanaan kan jedhu. Mallattoowwan isaan agarsiisuu danda'an inni tokkoffaan
akkasuma jedhanii himachuu. Namni waa gaafa mallattoo akkasii agarsiisu. Inni kan biraa wantoota ittiin of miidhuu danda'an isaanii bituu, isaanii qopheessuu, naannoo ciisicha isaanii yoo argine shakkuu qabna. Inni kan biraa amala nagaatti nama jechuu, amala nama gaggeessu. Mallattoo akkasii gaafa namarratti arguu jalqabnu maaliif jechuudha. Shakkuu qabnaa jechuudha. Nama rakkoo hirriibaa qabu, namarraa adda of baasuu jalqabee, kunuunsa dura ofiif godhuu gadi buusuu jalqabee nama akkasiitti siqanii haasa'uun gaariidha. Yeroo dhiyoos miidiyaa hawaasaa gubbaatti dargaggoonni hedduun of ajjeesaa jiraachuun isaanii gabaafamaa jira. Ofii dargaggoonni miira akkanaa keessa jirtan maal gochuu qabdu? Ogeessi ni gorsu. Egaa inni tokkoffaan kan akka mallattoo dhibeetti ilaalanii namatti himachuun gaariidha. Nama nu bira jiru, nama naannoo keenya jirutti wantoonni akkasii gaafa nu mudatan namoota nu gargaaruu danda'an iccitii keenya nuuf qaban itti nuuf farra jennu dhaggeeffatanitti rakkoo kana mari'achiisuun isa jalqabaati. Inni lammaffaan tarii jireenya koomummaa keessa jiru yoo ta'e bifatti deeggarsa argatan, lafatti deeggarsa maatii argatan, lafatti deeggarsa hiriyaa argatan, haalatti argatan dafanii mijeessuun gaariidha. Hawaasummaan keenya tarii kan jeeqame yoo ta'e immoo sana fooyyessuudha. Yaadni of ajjeesuu parsantii 90 ol dhibee sammuu wajjin kan wal qabate waan ta'e gargaarsa ogeessotaatiin waan badu waan ta'eef gorsaan kan badu yaaliidhaanis kan badu waan ta'eef gara mana yaalaa dhaqanii gargaarsa gaafachuudhaaf duubatti akka hin jenne akkasumas immoo gorsitoota amantiitti siqanii dhimma akkasiis mari'achiisuudhaan gargaarsa argachuudhaaf akka jajjabaatan gorsina.